sirna jenne sirni immoo sirna impaayiraati. Impaayirri jechuun sangaan hin dhalu. Waan hin dhalchine dhalchuuf yaalaaran beektaa gara dimokiraasiitti finne jedhanii yaaduun gowwaruu jedhu sana achi keessa jirti. Impaayira kana gamana finnaa jedhanii sirna kinnoo dullatti durraa kaate hanga dheengadda gatii hammas kaffalame sanaatti lubbuun meeqa badee ulfi meeqa wareegamee jaarsi meeqa lubbuu itti dhabee daa'imni meeqa kan gabbaatee dhagaa darbattee nama miidhuu hin dandeenye lubbuu itti dhabdee ammas impaayiruma kanatti waan amananiif yookaan immoo gara dimokiraasiitti jijjiirra jedhanii waan yaadaniif sobamaniiru gowwoomanii gowwooree wanti jedheef sana lammaffaa rakkoon Oromiyaa keessa jiru rakkoowwan Oromiyaa keessa jiru kuni maaliif hin dhagahamne kanati jetteefi akka hin dhagahamne kan godhe illee numa maal akkamitti wal gadi qabne beektaa walirra dhaabbanne osoo tokko du'aatii tokkootirra taa'ee teessoo tolfatu rakkoon Oromiyaa keessa jiru hin dhagama jedhanii yaaduun soba. Amma maal argeeyyu beektaa waan nama ajaa'ibu keessaa dhiyoo kana rakkoodhuma amma lixa Oromiyaa Wallagga keessatti ta'e kana akka rakkoo akka waan Oromoon nama biraati irratti geessetti miidiyaa addunyaa irratti boochisaaru. Bakki Oromoon ooluuf bakki rakkoon irra dhagamaa jirtu ammallee garagara ta'e. Miidiyaan sooshaal miidiyaan hawaasummaa namni itti fayyadamu kuni iddoon rakkoon silaa itti dhagahamtu iddoo biraa iddoon Oromoon jiru ammas iddoo biraa wal argaan jiru. Hardhaa Oromoon miira keessa jira miira keessaan ba'an wal arrabsuu wal tuttuquu wal duchiisuu rakkoo Oromootitti garuu Oromoo ajjeesanii namni biraa itti fayyadamu jiru. Ajjeesanii beektaa waan baay'ee nama aarsu wanta akka malee na aarsu keessaa tokko gaafa du'aa kee qabatanii ofiisi ajjeesanii nama kiyyannarraa du'e jedhanii addunyaas himatan arguu caalaa wanti na gaddisiisu jiru. Isa kanaaf rakkoo kan ta'e nutuyyuu bakka ooluu hin qabne oolutti jira. Rakkoo keenya qajeela himataan jiru. Innuyyuu ta'e immoo wal dura dhaabbanna. Walitti dhufu maaltu dhoogge har'a? Oromoon gaafa rakkoo ofii walitti hin dhuftu gaafa ambaa garuu dursitee awwaachuu eegalte. Hayyoonni Oromoo waan kanarratti walitti dhufanii rakkoo kana baasanii mul'isuu dadhabuu isaaniitiif rakkoon Oromoo waan kaameraan arge har'a waan iji kaameraa arge dubbataarra. Gochoota suukaneessaa afaan namaa dubbachuu hin dandeenye hedduun goloota Oromiyaa baay'ee keessatti ta'eera. Isa kanaafillee hanga ammaa Oromoon abboomuu itti dadhabaara. Kana jechuun waan diinni nu afaan kaa'een sobamnee jirra. Sobamuu kanatu iyyuu akka rakkoon kuni ol ba'ee mul'anne godhe. Kanaaf kana balleessuudhaaf wanti nu barbaachisu tokkoo fi tokko bakka ooluu qabnu ilaaluu qabaanna. Bakki rakkoon Oromoo itti dhagahamtuu fi bakki nuti jirru garagara ta'ee isaa baruutu nurra jiraata. Har'a beektaa Twitter kaampaanii gaafa bantee ati ilaaltu du'a makee qabatanii ittiin bo'anii ka ajjeefame akkasiin jiru. Oromoon immoo iddoo biraa TikTokii fi maarreerra jiru. Har'a waan nuti siyaasoof nu kana namni daawwatu nama muraasa. Kaati beekuun sirra jiraatu. Kanaaf bakki Oromoon itti dhumaa jiru, bakki Oromoon itti miidhamaa jiru, ajjeefameellee immoo dhokfamaa jiru. Sooshaal miidiyaa iyyuu ija qajeelaan itti fayyadamuu dadhabuu kennarra. Baay'inni kenna gatii dhabe.